akka maneedhaa san jechuudha dhugaa waaqayyoon balballi natti cufamee mana keessan taa'aa jira. Bakka nyaata argachuu hin dandeenye bishaan arganii akkan gadi hin baane balbala natti cufanii jiru. Ishii namanitti maddu wallaalee hooduma jedhee namanitti maddu tiiktookii hojjechuu intini godhachuuti simii isaantu naaf deebi'ee lakkoofsa koo waan ani dhageeffadhu waan hundaa waan harkaa qabaniif namanitti maddu wallaalee dhugaa waaqayyo maaloo ati hirma Oromooti miti dhugaa waaqayyo. Maaloo nama ati naa baasi mana kanaa siin hin jedhu ishee qaama ilaallatu yoo biyya mana kana na baasuu danda'an biyya koorri na galchuu danda'an ishee amma du'i jirii ajjecha dirisiin narra ga'uutan mana kana taa'aa jira. Dhugaa waaqayyo sagaleen koo sii gala'uute adaraa obboleettii koo qabattee fira koo qabattee maaloo boo'ee dadhabee mimmaan koo kana dhugaa guyyaa tokko mimmaan irraa dhaabbatee beeku ishee mana kanaa ba'uutti gadi ba'ee akkatti hin iyyadhu nabee waa tokko furmaata naa laatu. Jirani hin baasin na jalaa qabuu didee nama itti maduu wallaalashee adaraa kee dhugaa waaqayyo ani ati natti maal godhisin hin jedhu maalu qaama ilaallatu dhugaa waaqayyo maalu. Kan obboleecha qabdu viidiyoo kana sheer godhaa. Obboleettiin keessan gola madaamii keessatti lubbuu koo baraaraa ani du'uun barbaadu jiraa koon biyyatti galchuu barbaada. Biyyatti na galcha adaraa keessan siniin jettee obboleettiin keessan bo'aa jirti. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Eegaa dalagaarran jira garuu viidiyoo kana arginaan qalbiin koo na badee jechuudha. Dirqama namummaa koo ba'uufan gara keessan dhufe. Ani dirqama namummaa koo ba'ee isinis immoo gahee keessan ba'a. Maaliif jennaan rakkoon kun boru isinirra ga'uu danda'a. Rakkoon kun isinitti dhufuu danda'a waan ta'eef laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan akka nama biraa dhaqqabu godhaa. Sababa keechaniif sababa isin sheer gootaniif sababa isin laayik gootaniif obboleettii keenya kana namni gargaaru namni mana cufaa kana jalaa banu argamuu danda'a. Eegaa kaa dubbiin akkas ture obboleettiin keenya erga biyyarraa dhufte agamuu as keessan turre Saa'ud Arabiyaa keessatti argamti. Madaamii ishii balbalatti qollofteeti biraa deemti akka mana hidhaatitti jechuudha. Nyaata hin kennanii fi bishaan hin kennanii fi agabuushii har'a guyyaa lama bultee jirti. Mee isin nyaata osoo hin nyaatinii mee sa'aatii meeqa taa'uu dandeessu? Ganama irribaa kaatanii hanga sa'a 12 osoo nyaata hin nyaatin ni turtu? Ani garuu hin turu hin danda'u dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaan lafan naan mara osoo hin dalagu yoo nyaachuu baadhee lafti sirriitti naan mara kufi na godha jechuudha. Utumaan ilma namaa nyaata. Ilmi namaa yoo nyaatin jiraachuu akka hin dandeenye beekuu qabdu. Ilmi namaa bishaan yoo dhugin jiraachuu akka hin dandeenye beekuu qabdu. Yeroo ammaa biyyoota Arabaa keessatti ho'aa miti ibidda jechuudha kan jiru. Bishaan dhuddee miti daqiiqaadhaan dhuddeetu baay'ee tokko nama dadhabsiisa. Baay'ee tokko nama oduma fayyaa qabdu dhimamaa nama fakkeessa jechuudha. Nyaatarrallee biyyoota Arabaa irratti kan nama barbaachisu bishaanii jechuudha. Egaa yaa obboloota koo dhugaa. Rakkoon biyya kana keessatti baay'ee hammaatee jira. Ijoolleen haarawaa biyyarraa dhufanii hedduun isaanii baay'ee rakkataniidha. Maal ta'e seetanii? Ani biiroodhaan hojjedha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani gizee tokko mana akkamiiti jechuufis waan an argeefani jechuudha. Waan kana irra deddeebi'ee dubbadha yeroo hundumaa. Garuu wantoonni immoo na gaabbisiisu odoon lookishinii bakka sanii qabaadhee jiraadhe kan jedhudha. Isiniif galee Indoon madaamiti yatanattuu himee jennaan lookishinii odoo qabaattee hin qabsiifna naan jette jechuudha. Manni suni akka manni akka ijaarsi manaa akka wayitiitti ijaarame jechuudha. Namaaf hin galu. Keechallee deeman haalli manaa kun namaaf hin galu. Fooqin isaa namaaf hin galu. Oduma lafa jirtu akka wayii jira jechuudha. Manni kun hundi isaaniitu kifiliin isaa hunduu cuccufaadha. Ana gadi nan baasani. Kushiinaa lamatu jira. Kushiina isa tokko irratti nan baasan. Kushiina isa tokko san irratti isaan waan barbaadan hojjetanii erga nyaatanii boodatti erga namni mana san dhufee sokkeen boodatti karra na jalaa bananiit meeshaa san ofuma isaaniitti guuranii natti kennu malee akkanani kushiina san keessaa ba'u naaf eeyyoman jechuudha. Innaa iddoon hirriba kiyyaallee kushiinumaan inni keessa taa'u san balbala jira. Achumarraa nan ol ba'a jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo isaan garamiin akka dhufan hin beeku. Gizeen gara fooqii deemu isaan karaa biraatiin fooqii irratti ni dhufu. Karaa fooqii san immoo hin argu jechuudha. Garuu akkasittiin baatii
guyyaa 10 dalagee mana sanii manni sun akka dhagaatitti natti ulfaachaa ture. Wanti waa wayii keessa jiru natti fakkaata malee namni keessa jira natti fakkaatu. Sagalee namaa bichaan dhagaa malee namni mana san keessa dhufu nama akkasii akkamii akka ta'u hin argu jechuudha. Nan agarsiisanii karra du'a badiif natti qollofu. Isarraa kanaaf immoo gizee namni hunduu manaa deeme gizee cir jedhee na baastee akka saaloonii iddoo naannoo kifitii akka walawwaluun eeyyamtu saaloonii minaamina kana akka walawwalu na bira dhaabbattee hagani fixutti gamaa gamana mul'achaa yeroo ani fixee jedhe daftee kushiina sanitti na deebistee natti qollofti turte jechuudha. Gaafan guyyaa 10 guutu baay'ee natti ulfaate akka dhagaatitti natti ulfaate boodarratti ani kanarraa mana kanatti taaggazuun nan dadhabe obsuu nan dadhabe tigistiif fixadhe jechuudha. Inna yeroo kana baqaan waan biiroodhaan waan kontiraatan taaneef biiroon baatii tokkos baatii lamas manni sun yoo sillee jaallatanii manni sun sitti tole yaa hin hojjetta jechuudha. Yookaan immoo dirqama hin qabuun ture kontiraataa miti. Inna biiroo kiyyatti nan dawwaladhe warri biiroo akkasuma sawwaa kanaaf erganii ani mana sanii baheen deeme jechuudha. Yoon kana sinin jedhu laalaaka guyyaa agan guyyaa 10 gaafan guyyaa 10 guutu humna kooti ol ta'e. Mana san keessatti agan guyyaa 10 taa'e kana hunda kushiinaa malee mana isaanii maaltu akka keessa jiru hin beeku. Waan wayii waan keessatti awwaalan natti fakkaata jechuudha. Egaa ijoollee baay'een akkanatti rakkachaa jiru. Warra biirootti yoo himatanii biiroon namaan taradda'anii sobatti fakkaata jechuudha. Garuu mana san keessa wanti guddaan akka jiru natti mul'ata. Ani gizee santi rifadhessi waanis wallaalee bilbila akkanatti bilbilli harkaa qabullee karkaarshaa wayitii waan rabbaatu miti jechuudha. Akkanattis jaannis naaf hin dhufne intarneetas hin qabuun ture sababuma kanaaf malee wanta isaan odoon yeroo sanitti jechuudha. Ijoollee baay'ee wanta akkanaatitu jira. Yeroo tokko immoo mana tokkotti firiijii reeffatis hin jira jechuudha. Waan namaa baasu wanta akkanaafaatu jira biyyoota Arabaa keessa. Manoota Arabaa keessa yoo seenaa baay'ee deemaa waa baay'ee argu. Keessattuu ijoolleen alaa hojjettu kun mana Arabaa keessa waan baay'ee argu jechuudha. Inna kanaafuu Waaqayyoon namaa eeguu Waaqayyoon sinaa eeguu obboloota booyii adaraa keessanii biyyoonni ormaa baay'ee ammaattee jirti. Biyyoonni ormaa baay'ee nama sodaachistee jirti. Waaqayyoon sinaa eeguu keessattuu kichuun yeroo ammaa daa'imman yeroo ammaa biyyarraa dhufaa jiran kichuu xixiqqishuu tana jechuudha. Waggaa 13 qumati tol dheerata malee daa'ima waggaa 13 kan biyya Arabaa dhufaa jiru yeroo ammaa. Daa'imti biyya Arabaa waggaa 13 mana biyya Arabaa hagana hanga'u kana hojjettee ni tajaajilti jechuudha baay'ee ulfaata. Haadholii fi abbootiin keenya daa'ima keessan akka ilmoo keessan taate dagattan ta'ee jireenyi biyya ormaa akka biyya Itoophiyaa san sinitti fakkaate ta'ee hin beeku jechuudha. Daa'imman kanatti osoo isin eeyyamtanii paaspoortii baasuu fi baattanii osoo isin sa'aatiin kun sa'aatii barumsaati malee sa'aatii biyyaa baatanii garbummaa jalatti bitamtanii miti jettanii osoo loltanii daa'imman kun carraa barumsaatiin iddoo wayii ga'uu danda'u. Hin beekamu carraa barumsa isaanii hin argan. Dhugaa kutaa 8 ministirii fudhattu daa'imman ammaa jechuudha. Kutaa 6 kutaa 5 keessa ba'anii biyya Arabaan deema jedhaniiti baay'een isaanii biyya ormaatti dhufanii kan rakkoon gurguddaan irra gahaa jiru umurii malee dhufanii dalagaan biyya Arabaatii fi umuriin isaanii waliin madaalu jechuudha tasallee. Ni ulfaata hojiin mana keessaa salphaa fakkaata hojiin isaanii yoo ilaalan salphaa fakkaata yoo hojjetan garuu baay'ee ulfaata keessattuu gizee oo'aaf gizee qorraa kan waqtiin isaanii oo'is qorris baay'ee ulfaata jechuudha. Isa keessatti gaafa hojjetan dhiisuu fi dhiisuun danda'amu. Hojjechuu fi humna namaatii oli daa'imman dhufanii asitti dalagaa kana yoo dalagan an akka kootitti keessi koo na gubata jechuudha. Waan arge dalagaa mana ormaa argee jira. Manni Arabaa hundumtuu tokkodha jechuudha. Jarri jara isaan tokkuma garaagarummaa hin qaban. Kanaafuu haatiif abbaan biyya Itoophiyaa keessa jirtan yoo xiqqaate dhala keessaniif rifadhaa. Biyyoonni ormaa baay'ee ulfaata. Daa'imman keessan odoo umuriin isaanii waggaa 20 hin guutin biyya Arabaa akka dhufan hin eeyyoominaa fi bakka lolaan haa baratan barumsa akka addaan hin kunne bakka dhuga biyyaa ba'urra heerumuu wayya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Dhugaan isinitti hima baay'ee ulfaata. Kanaaf daa'imman biyya kana dhuftee rakkoo gurguddaan gaafa irra ga'u akkamitti dalaganii bakka madaamonnis immoo
wanni isaan jaalatan beektan nama dafee hojjetu dalagaa isaanii nama laat godhee hojjetu malee nama dalagaa irratti mugu hin jaalatan tasuma jechuudha nama irriba baay'isu hin jaalatan tasuma jechuudha biyya kanatti irribni biyya kana akka Itoophiyaa san gizee tokko raftee gizee tokko ka'uu miti karabiixidha jechuudha in kaataa in raftaa irrumnuti isaatu waanumtuu namaaf hin galu jechuudha isiniif galee sa'aatiin irribaa xiqqishuudha yoo guddate sa'a 5 yoo xiqqaate immoo sa'a 4-3 jidduu kana qofa rafu jechuudha biyyoota arabaa keessatti inna waan gaarii namatti fakkaata anillee gizeen biyyaan ba'isa waan gaarii natti fakkaate garuu erga dhufee argee biyya arabaa badduu ta'uu ishii argee hubadheen jira jechuudha haga danda'amaa ta'e immoo warroota dhufuuf qophiirra godhan namni tokkos keessanis waa'ee biyya arabaa maqaanatidhaan ani keessa hin jiru maaliif dhufanii odoo rakkoon tokko irra ga'e ishii tokkos godhe namaan jedhu waan ta'eef jechuudha adaraa keessanis niin jedha innaa viidiyoo kana sheer godhaadha obboleettii keenya kana namni ishee gargaaruu argamuu danda'a siniin jedha egaa turtiin wajjin gootanii ulfaadha galatoomaa hanga